Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u egaa har'a wanti tokko isinitti himuu dhufe jechuudha. Ijoolleen gaaffilee garaagaraa na gaafattan jirtu jechuudha. Isinii fi qofaatti isinii deebisuudha bakka tokkotti isinii deebisa jedheenidha. Innis maali yoo jettanii gaaffii garaagaraa haala itti biyya galamu haala eerpoortii keessa shaanxaadhaan wal qabatee meeshaalee biyya keessa galuu kana kan isin gaafattanii anis hamman argee keessa darbee yeroon gale sanatti wantoota argee isarraa keessanii deebisa jechuudha. Fakkeenyaaf warri televezyiinii inchii meeqatu biyya galaa televezyiinii inchii meeqa biyya galuudhaaf eeyyamamoora jettanii fi televezyiinii inchii kana inchii 32 inchii 42 inchii 24 jedhee kan galmaa hin jiru si kan gaafatamu hin jiru garuu maalidha ati bitattee ennaan haala kiiloodha waan ta'eef kiiloodhaan mazzanama waan ta'eef inchiin kamiyyuu galuu danda'a. Isin deebi'ee miti inchii kamiyyuu kan ati bitattee darbuu danda'a. Kan biraammoo maal ture kan na gaafattanii meeshaan kamiyyuu jechuudha meeshaa elektirooniksii kamillee darbuu ni danda'a jechuudha. Kamillee jechuun amma akka duratti miti kun hin darbu sun bara dura waggaa lamaan dura fa'aa jechuudha kun hin darbu sun hin darbu jedhamaa ture. Wantoota garaagaraa wanti xiqqaan illee hin darbu jedhamaa ture amma garuu akkasumatti hin darbu. Maaliif kiiloodha itti kaffalamaa waan ta'eef wantoonni hundumtuu hin darba. Garuu kan ani isinitti himu maalidha karaa kaargoo ergadha kaargoodha. Gaafa biyya galtan jechuudha kiiloonni isinarra hin darba taanaanii ani bakka biraa hin beeku garuu akka Saawudi Arabiyaatti kiiloo tokkotti riyaala 40 kaffalama. Riyaala 40 immoo meeqatti jijjiiramannaa biyyatti galu isin hin beektu jechuudha. Riyaala 40 jechuun yoo karaa namaatti ta'e tokko dhaniin ta'eyyuu 400 ta'a jechuudha. Kiiloo tokko birrii 400 dabarsuu jechuun immoo baay'ee miidhamuudha. Wanti sun yookaan wanta rakasa ta'uu danda'a waan akkasitti. Haaluma kanaan jechuudha haalli kiiloo wal fakkaata waan ta'eef biyyoota kan biraallee yoo ilaalle akkasuma ta'uu danda'a. Kan biraammoo kan biraa isiniin jedha guyyaa biyyatti galtanii guyyaa biyyatti galuudhaan jettan jechuudha dursitanii tikkeettiin isinii kutama miti tikkeettii sanarratti kiiloon meeqa akka isin faana darbu barraa'ee jira. Namni isinii tikkeettii kute sun yookaan 30 kiiloo 30 haa dabarfattu jechuu danda'a yookaan kiiloo 40 haa dabarfattu jechuu danda'a yookaan immoo irratti kaffala waan ta'eef yookaan immoo 46 jechuu danda'a. Yoo nama gaarii ta'e hamma 46tti isinii kaffalchiisuu danda'a. Inni duratti hamma kiiloo 46tti bilisa natsaa kaffaltii hin qabu jedhan sun sobadha hin hafe. Kiiloo 23 walitti goote bakka lamatti 23 hin darbaa inni jedhanii duratti hin hafe. An kunoo kaasilaanaan darbu tureere an amma gaafa galee kiiloo 30 bichaa dabarfachuu dandeessa naan jedhan. Isaa yoo ta'e riyaala 40 kaffalta. In ta'u taanaan immoo keessaa baasu. Atiin kaffaltu taanaan isaan hamma kiiloo sanaatti kiyaa baasisiin jedhu keessaa baastaa. Barbaadde harkatti qabachuun dandeessa ta'een ta'a yoo ta'u baate immoo hin gatta bakka wanti biraa hin jiru namni gates jira waan ta'eef kiiloon irra darbeennaan birriin kaffaltu taana bira darbite achumatti dhiiste malee siin dabarsan. Kanaafuu gaafadha meeshaa keessan eerpoortii keessatti siin jalaa baduu mannaa nama sana manatti gaafadha kiiloo meeqatu nafaana darbuu danda'a jedhate akka durii miti unkaan nu miti nu warra biyya achis galu miti. Arboonni asitti na socho'an kiiloo kaffalu. Argeera jechuudha ani yeroo madaamii wajjin deemaa ture kiiloo 5 kaffalaa turte jechuudha. Shaanxaa ishii shahaanii jedhamu irratti kaffaltee hin baane waan ta'eef gaafa deebinu waan ishiin qabattee mazzanamee birrii kaffalaa turte jechuudha. Akkasuma isinillee gaafa galtan jechuudha hin mazzanama waan ta'eef wanti hundumtuu kiiloo keessan achumatti arreenjii godhadhaati sahafee achuma too jirtaniiti bordeemtooti har'a kaargoo geeshattanii yoo dhuftan kaargoon torbee 2 torbee 3 yoo baay'eetti ji'atti biyya ga'uu danda'a. Karaa kaargoo isinii wayyaa jechuudha rakasa waan ta'eef riyaala 7 riyaala 8 riyaala kanaan kaargoon kiiloon tokko jechuudha.
Kanaafuu kaargoon hin badaa, kaargoon fattashamee kee fuudhama, meeshaan tokko tokko kee fuudhama kan jedhamu soba. Shaantaan kee yeroo biyya gahu waan ati ergatte yeroo biyya gahu namni tuqu hin jiru. Bilbila kee irratti barreeffattee jirtaati isaan si bilbiluu gaafa achi geessu si biratti hiikuu hin fattashamaa jechuudha. Si biratti hiikameetu hin fattashamaa. Akkana meeshaan keessi darba malee ittoo ati hin jiraatinis hin tuqamu hin hiikamu wanti keessaa fudhatamus hin jiru kaargoodha yoo ergattanis. Naa haala kana waan akkasii ijoolleen na gaafatan waan jiranii fi bakka tokkotti isinii deebisa. Warra kaan warra ganaa gaaffii qabdaniif illee deebisinii ta'a jedhee yaada. Ammallee wanta gaafachuu barbaadan jechuudha. Na gaafadhaan isiniin jedha karaa telegiraamiidhaanis lakkoofsa haaraa kan biyyaa banadheen jira waan ta'eef wanta na gaafachuu barbaadan karaa sana na gaafadhaa. Telegiraamiirraan WhatsAppiin kiyya sagalee daawunlood naa gochuu didee jira. Akkasuma YouTube kiyya subscribe naa godhaa, share illee naa godhaa isiniin jedha. Galatooma.